Koreen fooyya'insa sirna haqaa magaalaa Adaamaa gamaagama raawwii geggeesse. Sagantaa gamaagama raawwii kanarratti hooggansi olaanoo magaalaa, hooggansi mana murtii olaanaa magaalichaa fi hooggansi caasaalee nageenyaa qooda fudhataniiru. Saganticha irratti hirmaachuun yaada kan gumaachan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa fedhii fi dantaa waloo kabachiisuuf kutannoo fi qindoominaan hojjechuun mana murtii abbaa alangaa fi poolisii murteessaa ta'uu dubbatan. Humni seeraan ala qabeenya horatu, humni seeraan ala waan isaaf malle godhu mootummaatti dhiibbaa geessisuun saayinaaf akka dabsisiisuun saayinaaf waan silaas warri abbaa alangaa kaasan fudhachuun hin danda'amu jechuudha. Seeraan alli seeraan ala. Kanaaf daldala seeraan alaa dhaaf hin hoogama yoo ta'e akka mirkaneessinu yoo ta'e dantaa mootummaa isa kan mirkaneessine kan jedhu. Maricha irratti argamuun ibsa sirna haqaa tiksuu irratti kan kennan pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoot Hussein alseerummaa mul'achaa jiru furuuf kana caalaa of ga'umsuu qabnaan dubbataniiru. Waraqaa irraa tuttuqa bilisa ta'e gaafa itti galle waan tarsiimoodhaan jedhaatiin ture dhimmoota kanaa wal qabatu waan ta'eef gaafa sana akkasitti rakkoo walitti faarsuu baachuu dandeenya. Kanaaf isa kana irratti otoo xiyyeeffannee irratti hojjannee namuu riifoormii otoo mana manaan jiru hojiirra oolchuu danda'e kana caalaa komiiwwan jiran xiqqeessuu hin dandeenya yaada jedhu akka koree jabaattis koree fooyya'insa sirna haqaatittis yaada dabarsuun barbaadaa kan. Hirmaattonni sagantaa yaada kaasaniin qorannoo yakkaa irratti ogeessi harkaan barreessuu caalaa kompiitaraan barreessuu qaba. Kaameraa fi dijitaalaayizeeshiniitti fayyadamuu alseerummaa ittisuu irratti qaamni hundi gamtaan hojjechuu qabaa fi rakkoolee liizii wal qabatan furamuu qaban irratti yaada kaasaniiru. Dhimma dantaa magaalaa keenya wal qabatu yeroodhaa yerootti sadarkaa hooggansaas sadarkaa ogeessotaatis haalli ittiin qindoofnee hojiiwwan baay'ee guguddaa yaaddoo magaalaa kana ta'an kan ittiin hiikne baay'ee. Gaaffiitiin gadhiisuun maallaqa silaa qotee bulaan sun idaasan kafalee ofirraa buusuu qabu mana murtiitti qabsiisanii nu jala haalli itti ba'aa jiran jira. Isa kanarratti illee akka waliigalaatti keessattuu kutaa magaalaa keenya karaa adda ta'een ilaalamee kallattiin manni marii yookaan sirni fooyya'insa qabuun. Saganticha irratti qooda fudhachuun kallattii hojii kan kennan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee sirna dijitaalaayizeeshiniitti cimaa dhufuu qaamoleen mootummaa walitti dhufuun rakkoolee furmaata kennuu fi quuqamni jijjiirama hojiif taasifamuu ciminaan kan ka'an ta'uu dubbatan. Dantaa mootummaa fi dantaa waloo irratti ejjennoo wal fakkaatu qabaachuu dhabuu seera altummaa hundarraa furuuf kutannoo dhabuu fi qabeenya uummataa irratti keessumaa qaamolee seeraa fi manneen murtii biratti sirreeffachuun nurraa eeggama jedhan. Seera alummaa ittisuufis nama dararuun barbaachisu. Darbee darbee poolisii biratti, milishaa biratti laalamuu qaba jechuudha. Isin birattis laalamuu qaba jechuudha. Manneen murtii nama achi dhiyaate akkaataan ittisuu kaneessan jiru jechuudha. Seenichi jijjiirameera. Seerri kabajamuu qaba dhugaadha. Seera hojii maatichaa naamusa namooma fi safuuf safeeffannaatiin hojii hojjechuu qabna. Asirratti waliif fakkaatu sirreessuu qabnaadha. Kun dhimmoota laaluu qabnuudha. Kallattii kaaniinis raawwii hojii jiru gabbisuu dandeettii raawwannaa cimsuu dhimmoota dantaa mootummaa fi uummataa irratti waloon hojjechuun sirna bulchiinsa ragaa ammayyeessuu fi bulchuu dhimma itti fayyadama kaartaa dijitaalaa irratti dammaqinaan hojjechuu qabnaan kallattii kennan. Hubannoo seeraa cimsuudha. Istiin nu barbaachisa. Hundi keenya leenjii barbaada. Keessattuu immoo uummata keenya hubannoo seeraa. Ispeeshaalii hawaasa. Ani harka caalu hojii keessan karoorfattanii hubannoo seeraa oduu leenjiftanii hin dhufa. Nama waan isaaf hin malle barbaadu. Nama ragaa sobaa qabatee waa argachuuf deemu maal ta'a oduu barsiifne. Baay'ee hirrifna kun asirratti hojjechuu qabna jechuudha. Raawwii hojii magaalaa qixaan deeggaruu qabna akkuma kanaan dura. For sure baay'ee nu gargaartaniiru. Waan baay'ee haala amma argitan hojjechuu dandeenyu wal gargaarreeti. Asirratti homaa shakkii akkam beekamnetti ilaalina. Hanqinaaleen nu balleessitiif dubbataa jirra malee qaamni kun hojii guddaa hojjetaa jira. Waliin ta'e ammas wal deeggarree milkaa'ina olaanaadhaan raawwachuu qabna.